Hiriyaa kiyyatti malee hin heerumtu. Ani maqaan koo Tiin jedhama. Kanan dhaladheetti guddadhe Jiituu Magariituu Wallagga Bahaa keessatti yeroo ta'u, maatiin kiyyas ijoollummaadhaan gara mana barnootaatti na erganii sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa hanga kutaa 10ffaatti seeraan baradheera. Haa ta'uutii garuu qabxiin maatirikii kutaa 10ffaa irra deebisee yaalus naaf hin milkoofne. Sababa kanaaf maatii kootiin biyya hambaa deeme malee jedhuun halkaniif guyyaa isaan rakkisuu jalqabeen booddee irratti akkan deemu naaf murteessanii waan hunda piroosesiin irraa eegamu xumuradheen viizaan kiyyas dafee naaf deebi'ee gara Beeruut Libaanoonitti imala koo jalqabaan taasise. Haala kanaan jireenya biyya ormaa jalqabeen naannoo waggaa 1 fi baatii 5 ergan jiraadhee booda hiriyaa dubaraa akkuma kiyya Wallagga Bahaarraa kan dhufte as Beeruut Libaanoon jiraattu tokko waliin yeroo hedduu komentii jalatti waan wal arginuuf karaa keessaa wal dubbisnee eenyu akka taane wal qorachuun eegalla. Anis eenyummaa koo isheetti himeen isheenillee eenyummaa ishee natti himtee biyya ormaatti obbolaa waliif taanee icciitii gola keenyaa waliif qooduun daandii jireenyaa wal barsiisuu eegalle. Yeroodhani dogongorootti lakkii akka namiti jettee na sirreessiti. Anis gochaa jireenya ishee keessatti hiriyummaadhaan wanti anaaf gadi hin liqimsamne yoo jiraate lakkii wanti kun haala kanaan sirrii miti jedheen hiriyaa koo daandiirraa deebisa. Haala kanaan otoo jirru guyyaa tokko maadaamiin koo bashannanaadhaaf gara magaalaa biraanii deemti. Maarreenis carraa kana fayyadameen hiriyaa koo kanaan wal arga jedheen hojii mana keessaa dafeen erga xumuradhee booda wal haa arginuuf jecha hiriyaa kiyya kanatti nan bilbile. Haa ta'uutii garuu bilbila ishee si'a hedduu bilbilaan biiziidhaa jedhee naaf deebisa. Anis bilbila ergan dadhabee booda barreeffamaan har'a ani firii waan hin ta'eef wal haa arginuu jedhee yeroon gaafadhuuni bilbila haasoftee akkuma xumurteen naaf bilbiltee dhiifamaa jaalallee koo waliin haasa'an ture jettee natti dubbatte. Anis maal sii godhaa jaalalli halaalatti jedhee yeroon gaafadhuuni ati jaalallee kee waliin halaalattiin taphattu jettee naaf deebiste. Anis lakkii hanga ammaatti hiriyaa dhiiraa obbolummaaf malee jaalalaaf haala kanaan qabadheen beeku. Dhiironni kaayyoo jireenyaarraa wanta nama kaachisan natti fakkaata jedheen deebiseefi yeroo kanatti hiriyaan koo kun yoo ta'e ni ta'a yoon ta'u ta'e hin ta'u jedhameetti seenama malee akkuma kaayyoo namaa dhiirri balleessu nama mudatu kaayyoo dubartii dhiirri sirreessullee guutee kanaan booddee ati gaafan baastuu hiriyaa qabachuu qabdaa jettee natti dubbatte. Guyyaa kana bilbila booddee wal beellamnee sa'aatii muraasaaf erga wal arginee booda boqonnee gammannee gara mana keenyaatti deebine. Erga kanaas kana dura kan beektuun olitti seenaa kiyya gadi fageenyaan erga na qorattee booda hiriyaa na jaalachuuf hanga xumura jireenya kiyyaatti na waliin ta'uu danda'u nama ofii beektu baay'ee amanamaa nama gaarii kan ta'e tokkootiif anatti illee himuun bilbila kiyya ni kennitiifi. Dargaggoon bilbila kiyya kenniteefi kunillee karaa iimoonaaf bilbiluun waa'ee kee hanga tokko nan beekaa isaaf immoo yeroo qabnutti wal barsiisnaa abaluun jedhamaa jedheen haasofsiisuu jalqabe. Duraan dhiironni nagaa na gaafatanii waa'ee dhimma jaalalaa yeroo narratti kaasan bilookkii anfireendii dafeen isaan obaasan ture. Haa ta'uutii garuu namni kun karaa namaa waan natti dhufeef akka dargaggoota kaanii bilookii gochuus hin yaalle. Nama gaariidha jettee waan natti dubbatteef namni gaarii maal akka fakkaatu baruuf waliin haasa'uun jalqabe. Dhugumattis nama gaariidha. Jechan taani natti dubbachaa oolurra waa'ee jireenya borii na gorsuu filata. Sirriitti na gorsa. Jechi inni dubbatu akka jecha hayyuu gurra namaa keessa seena. Haala kanaan haasoo jalqabnee hiriyaan kiyya bilbila kiyya kennitee fi yoo dubartii gamna taate dhiira kana qabadhuuti onnee kee
isaaf qofa banii otuu ofii jaalallee hin qabanne ta'ee anumtuu mucaa kana hin dhiisun ture nama gaarii ofiif hawwan immoo obbolaaf dabarsanii kennuutii siif dabarseen kennee akka dhiira bara kanaa miti yoo rakkoon jiraate immoo walitti bu'uu keessan dura na haasofsiisii jettee natti dubbatte. Anis haala kanaan gorsa ishees gorsa isaas fudhadheen dhuguma akka isheen na gorsite onnee kiyya baniifiin guutuutti nan isa jaalladhe. Innillee akkanuma afaan laafaa balleessaa darbaa nama qofa otoo hin taane warqee namaati. Dubbatee mataa naman dhukkubsu. Haala kanaan yeroo muraasa jaalalaan erga waliin turree booda yeroon kontiraata kiyya xumuramee gara biyyaatti nan gala. Erga kana jaalallee kiyya waliin illee wal beellamnee magaalaa Naqqamtee keessatti yeroo jalqabaaf wal arginee yeroo bareedaa waliin dabarsine. Yeroon boqonnaa kiyya akkuma xumureenis jaalallee kiyya mariisiseen maatii kiyya eeyyamsiiseen gara biyya Dubaayitti viizaa kiyya nan ergadhe. Hanga viizaan kiyya naaf deebi'uttis baadiyyaa maatii bira turuurra magaalaa Naqqamtee obboleessi kiyya baratu waan jiruuf isa bira turuu murteesseen hojii mana keessaa gargaaruun waliin jiraachuu ni gale. Viizaan kiyyallee dafee naaf dhufuu didee xiqqona jalaa ture. Jireenyi biyya keenyaa qaalii waan na taateef anumattuu jabaachuu ni jalqabde. Haala kanaan otoo hin jiru garuu hiriyaa obboleessa kiyyaa kan ta'e tokko irra deddeebi'ee mana dhufuun gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessa. Gaaffii jaalalaa qofallee otoo hin taane obboleessa kiyya waliin baay'ee waan wal jaallataniif dirqiidhaan na gudeeduuf yeroo hedduu yaale. Ani jaalallee nan qabaa na waliin yeroo kee hin gubiin hin dhama'inii jedhee isa kadhadhus ati kanuma kiyya taata malee kan nama biraa gonkumaa ta'uu hin dandeessu jedhee natti dhaadhata. Akkan hiriyaa qabuu fi hiriyaa hin qabnes obboleessi kiyya adda haa baafatuuf obboleessa kootti natti erge. Obboleessi kiyya mana dhufee jaalallee ni qabdaayii jedhee yeroo na gaafatu baay'ee waan hin sodaadhuuf obbolaa waliin wanta akkanaa taphachuun xiqqoo waan nama saalfachiisuuf anis sodaadheen lakkii jaalallee hin qabu jedheen sobeen deebiseefi. Yeroo kanatti obboleessi koo si'a duraa otuu jaalallee hin qabatiin deemtee kanaan booddee garuu jaalallee qabattee gara biyya hambaa deemuu qabdaa. Waa'ee jireenya kee borii kan si gorsu daandii kan si qabsiisu dhiira si barbaachisaa jedhee natti dubbate. Anis sodaa jilaan eeyyeen dhugaa jettee jedheen ergan deebisee fi booda abaluun gaaffii jaalalaa si gaafateeraayii jedhee na gaafata. Anis eeyyeen na gaafateeraa irra deddeebiseen immoo akka ani isan barbaadne itti min jiraa jedheen isatti dubbadhe. Yeroo kanatti obboleessi kiyya haadhoon koo akkam hiriyaa kiyyaatiin akkana jettee qaaneessitaa. Inni bar nama gaarii dubartiin hedduu jireenyaaf barbaaddu nama biratti jaallatamaa amalli isaa gaarii ta'e waan ta'eef isaaf tole jedheetii walii galaa gara fuulduraatti bultii waliin ijaarradhaa jedhee na gorse. Haa ta'uutii garuu ani obboleessa kiyyaan kun gonkumaa ta'uu hin danda'u si kabajus jireenya kiyya waan ta'eef galatoomii jedheen deebiseefi. Erga kanaatii ganama barii ka'een gara jaalallee kootti bilbiluun rakkoon waan uumamee jiruuf amma dafii gara magaalaa Naqqamteetti koottuun jedhe. Innillee yeruma sana dhufee marga qabadhuutii akka wal jaallannu maatii keenya beeksisii jedheen isa gaafadhe. Innillee tole jedhee waraqata barreessee marga qabatee maatii kiyya beeksise. Maatiin kiyyas yeroo booddee heddii dhaloota kiyyaa fi heddii dhaloota dargaggeessa kanaa wal keessaa akka hin qabne walirraa fagaataa akka ta'e adda erga baafatanii booda waraqaadhaan ilmoo keenya fudhachuu kan kee godhachuu ni dandeessaa jedhanii akka aadaa naannoo keenyaatti deebisaniifi. Haa ta'uutii garuu obboleessi kiyya kun gonkumaa ta'uu hin danda'u jedhee hiriyaa isaa waamuun ani isa biratti tole akkan jedhuu fi dirqiidhaan na qabe. Hiriyaan isaa kunis jecha tokko qofa tole kan jettu naaf jedhee isa hafe anatu xumurataa jedhee obboleessa kiyya biratti dirqiidhaan yeroo na gaafatu waantan godhu dhabeen obboleessa kiyya sodaadheen tole
haa ta'u jedheen deebii deebiseefi yeroo kanatti innis otuu nani gara biyya hambaan deemiin jaarsa gara maatii kootti ergatee maatiin kiyyaa jaarsa kan jaalallee koo ani dhugaatti isa jaalladhu otoo eeganii inni kuni dursee waa hunda xumurate. Kana gidduutti rabbi na gargaaree viizaan kiyya naaf dhufee torbee booddee gara Dubaayitti imala koon taasise. Kana dura margi jiidhaan gara maatii kootti ergame waan tureef maatiin kiyya nama sana waliin hariiroo akkan dhaabu na dirqisiisanii. Ani garuu baay'ee waantan isa jaalladhuuf hanga har'aatti sekendii tokkoofillee isa dagachuu hin feene. Yeroo yeroodhaan waliin haasofna. Akka rakkoon hamma kanaa jiru garuu jaalalleen koo wanta beeku hin qabu. Sababa obboleessa kootti maatiin kiyya jaalallee koo jibbanii. Si'a lammaffaa kana biyya hambaa baheen turtii waggaa tokko booda obboleessi koo kallachanaaf bilbilee baga gammaddee jedhee natti dubbate. Anis maaltu naaf argame jedhee yeroon gaafadhuuni hiriyaasaa waliin maatii walii galee wanti hundi akka xumurame yeroon dhufu gaa'elli qofa akka raawwatamu obboleessi kiyya natti dubbate. Duras abjuun sodaachaa waan hin tureef naheen bilbila lafaan dhahee wanti ta'e kuni marti sammuu koof ba'aa natti ta'ee ammallee na rakkisaa jira. Yeroon gaa'ela keenyaa baatii 5 booddee qabameera. Hiriyaa koo isa jalqabaa waliin har'allee akka wal jaallannutti waliin taphachaa jirra. Dargaggeessi karaa obboleessa koo natti dhufe baatii 5 booddee na fuudhuuf qophiirra jiru waliin fayyaaf nagaa wal gaafachuun ala haasoo jaalalaa gonkumaa waliin hin qabnu. Haa ta'uutii garuu maatiin kiyya kan anaaf barbaadan isadha. Kabiraammoo ollaallee waan taaneef baay'ee naaf jaallataniiru. Anaaf garuu onnee koo keessa waan hin jirreef bultii waliin ijaarrachuu miti guyyaa tokkoof waliin ooloonuu nama baay'ee natti ulfaatudha. Isa dhiiseen jaalallee koo jalqabaatti yoon heerume immoo maatii kiyyatu natti qaanaa nagaa na dhoowwatu. Yoon rakkadhe garatti hin baqadhuun dhaba. Lamaan gidduutti rakkadheen kunoo furmaanni sammuu kootii ol ta'ee hiriyaa koo waggaa meeqa na waliin rakkachaa ture. Wantan godhu dhabeen murteedhaan garatti citu dhabeen dadhabduu ta'eera. Warri yaadaan illee na caaltan wanta akkasii jireenya keessan keessatti si mudate yaada keessan naaf qooda. Nama jaallattu lapheen kee banamee fi waliin jiraadhu moo nama obbolaan maatiin naaf filan waliin jiraadhu naan jettu. Yaada keessan komentii jalatti naaf qoodaa kanan jedhu ana obboleettii keessan tii biyya hambaarraati. Ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yoyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee xalayaa obboleettiin keenyi biyya hambaarraatii nuuf ergite siniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattanii hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya ergaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 seenaa ishee dhaggeeffattan maal gochuu maal akka murteeffachuu qabdu yaada mataa keessanii akka taatii qoodaa fi jecha qophiin guyyaa har'aaf siniif qabadheen dhiyaaddellee kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii na dhaggeeffachaa waan turtaniitiif guddaa galatoomaa jecha laayikii fi sheer gochuun illee chaanalii Oromiyaa 24 akka deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabiskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booda xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeeti. Seenaa gara biraatiin guyyaa borii hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa horaa bulaa.